Exercise 4.4. Find the value of the trigonometric ratio of angle A in figure 4.10. Figure kanarraa jechuudha. Figure 4.10 kanarraa asirratti A fi B qabna. A fi B qabna. Isaan kana keessaa jechuudha. Trigonometric ratio kan angle A barbaanna jechuudha. Kuno angle A barbaanna. Kan angle A kuno isa kanaa fi kan isa kana barbaanna jechuudha. Trigonometric ratio angle kan A barbaanna jechuudha. Irra yeroo kaanu maal goona jalqaba side ishii kana barbaanna. Kana jechuun hypotenuse jechuudha. Hypotenuse isaa barbaanna. Akkamiin barbaanna? Hypotenuse isaa yeroo barbaannu Pythagoras theorem fayyadamuudhaan kan nuti barbaannu. Fakkeenyaaf ishii kana h jedhaatii fudhadhaa. Side ishii kana jechuudha. Side kun ishii kana h ni fudhannu. H square Pythagoras theorem yeroo fayyadamnu jechuudha. H square equal to ishiin kun 1 dha. Side ishaa 1 dha. Kan isa kanaasi kan lamaan isaanii 1 wal qixadha jechuudha. Maal goona? H square jechuun 1 square plus 1 square ta'a jechuudha. Sana booda maal goona? H square equal to 1 square meeqadha? 1 dha. Ammas 1 square meeqadha? Ida'u 1 ta'a. Kanaafuu h squarein wal qixa maal ta'a? 2 ta'a jechuudha. Radikaala jala gaafa galchinu gama lamaaniinuu maal ta'a? Squarein kun radikaala kan balleessiti. H'n maal ta'a? Radikaal 2 ta'a jechuudha. H meeqa arganne? Side ishii kana jechuudha. Length isaa meeqadha? Radikaal 2 dha jechuudha. Kanaafuu ishii kana radikaal 2 jenna jechuudha. Radikaal 2. Erga radikaal 2 arganne maal goona? Sin jechuun immoo sin of angle A jechuun A dha miti angle insa A jedhee nu kennee jira. Otoo theta nuun jedhee raate asirratti otoo yookiin theta yookiin beta nuun jedhee yookiin immoo alpha nuun jedhee raate alpha inni barreessina. Otoo sitti theta jedhee raate asin sin theta jenna jechuudha. Amma sin A nu waan nuun jedhee angle isaa A waan nu kennee jiruuf A jennee bakka buufna jechuudha. Sin A equal to opposite kana eenyu ta'a jechuudha. Isa fuuldura jiru kun eenyudha? Inni fuuldura jiru kun 1 dha. Ishii kana ta'a jechuudha. Side ishii kana. Side ishii kun immoo eenyudha? 1 dha. 1 over hypotenuse keenya immoo meeqadha? Radical of 2 dha. Hypotenuse immoo ishii kana dha jechuudha. Kanaafuu sin A maal ta'a? Sin A 1 over radical 2. Yoo barbaadan akkasitti kaa'uu dandeessu, yoo barbaadan immoo rationalize gochuu dandeessu jechuudha. Rationalize gaafa gootan 1 over radical of 2 arganna miti. Kana rationalize gaafa gootan radical of 2 over radical of 2 dhaan baay'iftu. Kana yeroo baay'iftan meeqa ta'a? Radical of 2 over 2 ta'a jechuudha. Ishii kana yeroo kanaan baay'iftan radical kana ni balleessite jechuudha. Kanaafuu radical 2 over 2 arganna jechuudha. Ittaan suudhaan immoo koosii A barbaannu. Koosii isaa yeroo barbaannu koosii jechuun immoo cos of A jechuun cos of A jechuun kan ishii kana jechuudha. Side inni maddii isa kamidha? Ishii kanadha jechuudha. Kunoo side ishii kanadha. Inni immoo meeqadha? 1 dha jechuudha. 1 over hypotenuse immoo meeqa arganneerra? Radical 2 dha miti radical 2. Yoo barbaadan kana rationalize gochuu dandeessu. Yoo barbaadan akkasittis kaa'uu dandeessu. Rationalize gaafa gootan radical 2 over radical 2 dhaan baay'iftu. Kana yeroo baay'iftan meeqa ta'a? Radical 2 over 2 ta'a jechuudha. Ittaan suudhaan immoo taanii barbaanna. Taanii yeroo barbaannu taanii jechuun maal jechuudha? Tan A jechuun sin A over cos A faana wal qixadha. Tan A jechuun sin A over cos A faana wal qixa. Yoo barbaadan immoo asumatti salphumaan opposite over adjacent jechuu dandeessu asitti jechuudha. Opposite kan angle isa kanaa kamidha? 1 ishii kanadha jechuudha. 1 ishii kanadha. Adjacent immoo ishii kanadha. Qofa side ishii maddi ishii kamidha? Ishii kanadha jechuudha.
Kanaaf maal jettu 1 over 1 jechuudha. Jechuun 1 over 1 meeqa arganna? 1 arganna jechuudha. Gaaffii B irra jiru immoo haa ilaallu. Gaaffii B irra jiru yeroo ilaallu jalqaba maal goona? Pythagoras theorem fayyadamuudhaan hypotenuse ishii kana barbaannaa jechuudha. Pythagoras theorem fayyadamuudhaan h jechuudha. H haa barbaannu. Kana jechuun h bakka buufannee hypotenuse waan jedhe yoo barbaadan r jettanii bakka buusuu dandeessu siin kana. R bakka buusuu dandeessu yoo barbaadan x bakka buusuu dandeessu. Amma nuti hypotenuse waan nuun jedheef hypotenuse waan barbaannuuf jechuudha. H yoo ta'u bakka buufne nuuf bareeda ta'a jechuudha. H bakka buufnu h yeroo barbaannu gaa h square equal to Pythagoras theorem maal jedha? 1 square plus radical of 3 square. Maal ta'a? H squarein wal qixa 1 kana gaafa squarein kun radical kan ni balleessi sana booda 3 tafa plus 3 jenna gaa. Sana booda 4 ta'amti kun h square equal to 4. Gama lamaanuu radical jala yeroo galchitan h qobaatti tafa h wal qixa meeqa ta'a? 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu hypotenuse keenya meeqa ta'a? 2 arganne jechuudha. Sana booda angilii kan ishii kanaatti trigonometric ratio isaa yeroo barbaannu sin yeroo barbaannu jechuudha. Kan angilii kana sin a maal ta'a? Hypotenuse opposite angilii kana kamidha? Radical 3 dhamtire. Radical 3. Radical 3 over 2 ta'a jechuudha. Kan sin a kan angilii kana jechuudha. Cos isaa immoo yeroo barbaannu kan angilii kana jechuudha. Cos a wal qixa adjacentiin kan kana eenyudha? 1 dha jechuudha. Maal ta'a? 1 over hypotenuse immoo meeqadha? Meeqa arganne? 2 dhamtire. 2. Kanaaf maal ta'a? Cosin a 1 over 2 arganne jechuudha. Taanii yeroo barbaannu immoo taanii jechuun immoo taanii jechuun tan a jechuun sin a over cos a ta'a. Sin a meeqa arganne? Radical 3 over 2 arganne. Cosi a immoo jechuudha. Sin a meeqa arganne? Radical 3 over 2 arganne. Cosi a immoo meeqa arganne? 1 over 2 arganne. Asitti q'n 2 dhaan badaa. Maaltu nu hafa? Radical 3 over 1 tafa. Radical 3 gaafa tokko ofirtan meeqa argattu? Radical 3 argattu jechuudha. Gaaffii lammaffaan Almaz went to find the value of x for the given MNO. Triangle MNO jechuudha. Triangle MNO yeroo jennu kunuunsa kanadha. Kunuunsa asirratti argitan figure 4.11 irratti argitan jechuudha. If it is given that cos theta equal to 1 over 2. Cos theta yeroo jennu gaa cos theta keenya 1 over 2 nu kennee jira. Kana jechuun theta ishii kamidha? Kun ishii kana angilii kan ishii kana jechuudha. Cos theta gaafa jennu cos theta jechuun adjacent over hypotenuse jechuudha mitiire. Kanaafuu angilii kanaaf adjacent kan ta'u isa kamidha? X kanadha jechuudha. Kanaafuu x over hypotenuse keenya meeqadha? 5 dha. 5 dha jechuudha. Egaa asirraa maalluun jedha? Can you help her to solve this? Egaa Almaz gatii x ti kan ishiin barbaaddu. Gatii x isa barbaaddu kanarratti ishii qarqaaruu dandeessaayi jedha. Can you help her to solve this? Kana solve gochuudhaaf ishii qarqaaruu dandeessaayi nun jedha. Sirriitti ni dandeenya. Qarqaaruu ni dandeenya Almaaziin jechuudha. Gatii x akka ishiin barbaaddu jechuudha. Maal goona? Asirratti cos theta meeqa nu kennee jira? 1 over 2 nu kenneeti jira. Kanaafuu 1 over 2 erga nu kennee cos theta keenya jechuudha. Cos theta equal to 1 over 2 dhaan tire. Cos theta jechuun immoo cos theta jechuun adjacent over hypotenuse dhaan tire equal to
adjacent keenya kan angle kana maal ta'a? X ta'a. X over 5 ta'a. Egaa asitti cos theta keenya meeqadha? 1 over 2 nu kenneeti jira. Sammuu maal goona? 1 over 2 jenna jechuudha asitti. Equal to x over 5 jenna. X over 5. Sana booda kana criss cross goona. Sana booda maal ta'a? Qx equal to jenna. Ishii kan asitti yeroo hojjennu 2x equal to 5 ta'a. Gatii x yeroo barbaannu over 2 jenna. Over 2 jenna. 2 dhaan bada x'n 5 over 2 ta'a. Kana jechuun 2.5 arganna jechuudha. Gatiin x keenya 2.5 dha jechuudha. Asitti gatiin x keenya asitti jechuudha. Meeqa arganna? 2.5 dha. Gatiin x jechuudha. Example 2. Calculate all angles and the sides if the hypotenuse in a right triangle ABC is equal to 5. Maal calculate godhinu jedha? Angle isa side isa jechuudha. Side angle isa hundasa side isa illee akkasuma calculate godhinu jedha. Hypotenuse isa meeqadha? Hypotenuse isa 5 dha jechuudha. Triangle immoo right triangle dha jechuudha. Kuno suma kan fudhachuu dandeessu. Figure 4.9 jettu kana fudhachuu dandeessu. Solution is yeroo when solving problems such as this, it is advisable to draw a sketch. Kanaga yeroo problem example 2 irratti nu kenname kana yeroo solve goon osoo draw goone filatamaadha jechuudha. To draw goone filatamaadha jechuudha. Maaliif draw yeroo gootanii kaaftan isiniif salphata jechuudha. In this example, either sine or cosine can be used. Egaa yeroo example kana solve goon example asirratti nu kenname kana jechuudha. Sine yookiin immoo cosine fayyadamuudhaan kan nuti solve goon jechuudha problemi kana. The order in which the problem is solved doesn't affect the final result. Final result isaarratti waan internet wanti inni affect godhu hin jiru jechuudha. Sine dhaanis cosine yoo fayyadamu. Angle to B point B is equal to 30 degree and the opposite side of this angle is AC. Egaa ishuma kana laayu dandeessu B'n kun jechuudha. B'n kun angle isaa akkuma argitan 30 kenneeti jira. Opposite side angle kana eenyu ta'a? Side ishii fuuldura jirtu kana ta'a jechuudha. Innis eenyudha? AC jechuudha. AC ta'a. AC ta'a jechuudha. Sine angle kana yeroo barbaannu jechuudha. Angle kan B kana jechuudha. Angle kan B yeroo barbaannu angle isaa sine 30 maal jenna? Fuuldura isaa kan jiru eenyudha jechuudha. Kan isa haguugee jiru yookiin immoo kan isa qadaadee jiru eenyudha? Angle kan side ishii kanadha. Side kun immoo eenyudha? AC dha jechuudha. AC dha. Kanaafuu opposite side over hypotenuse. Hypotenuse immoo eenyudha jechuudha? AB jechuudha. Kunis kanadha. AB side isa kanadha jechuudha hypotenuse. Kanaafuu sine jechuun immoo sine 30 jechuun opposite over hypotenuse. Opposite eenyudha? AC dha. AC over B AB ta'a jechuudha. AB immoo ishii kana hypotenuse ishii kana jechuudha. Asirraa egaa AC yeroo barbaannu AC jechuudha criss cross goona. Criss cross gaafa goonu AC maal ta'a? Equal to sine 30 baayisu AB jechuudha. Sine 30 meeqadha? Sine 30 meeqa? Tokkorra lammaffaa baayisu AB'n keenya immoo meeqa ture? Meeqa nu kenne? 5 miti hypotenuse keenya immoo jechuudha. Hypotenuse keenya 5 dha. Kanaafuu 5 dhaan baay'ifna jechuudha. AB jechuun hypotenuse dha sitti. Criss cross gaafa goon 0.5 baayisu kana jechuun 0.5 jechuun tokkorra lammaffaa jechuudha.
0.5 jechuun tokko irra lammaffaa. Saayiniin 30 tokko irra lammaffaadha jechuudha. Saayiniin 30. Kanaafuu yeroo kana waliin baay'ifnu meeqa arganna? Eesiin 2.5 arganna jechuudha. Kan eesii 2.5 jedha ishii kana jechuudha. Kan eesii amma immoo maal barbaanna? Kan ishii kana barbaanna. CB barbaanna jechuudha. CB yeroo barbaannu asirraa koosiin 30 meeqa? Koosii 30 koosii jechuun immoo maal goona? Adjacent over hypotenuse. Adjacent kan kofa kana kan kofa ishii kana maal ta'a? Koos 30 kana jechuudha. Adjacent side inni maddii isa kamidha? Ishii kanadha. AB C otoo hin taane CB ta'e jechuudha. CB side CB irra maaliiti? Hypotenuse kanaati. Hypotenuse immoo 5 nu kennee jira. Kanaafuu maal goona? CB over AB. AB immoo eenyudha? 5dha. 5dha. Koosiin 30 meeqadha? Radical 3 over 2dha. Kanaafuu isa kana criss cross gaafa goonu CB'n wal qixa koosiin 30 immoo meeqadha? Radical 3 over 2dha. Inni immoo maal goona? Ishii kana waliin baay'ifna. Radical 3 over 2 times 5 hin ta'u. Kanaafuu CB maal ta'a yeroo kana? CB wal qixa 5 radical asittaan isinii barreessa. CB wal qixa 5 radical of 3 over 2 ta'a jechuudha. Yeroo waliin baay'u. Kun akkuma argattan CB meeqa arganne? Radical 5 radical 3 over 2 ta'e jechuudha. 5 radical 3 over 2 arganne. Kana jechuun gaa asirratti maal measuring angle kan ishii kana 60 dha jechuudha. Maaliif asitti inni kun right angle trianglein 90 erga ta'e inni kun 30 nu kenne. Kanaafuu immoo meeqadha? 60 mitiire? Maaliif 60 jenna jechuudha. Calculate wanti nuti goonu hin jiru. Maaliif triangle kan ta'e kamiyyuu jechuudha. Rogsadee kan ta'e kamiyyuu angleen isaa walitti dhaabni isaa jechuudha. Walitti dhaabni isaa 180 jechuudha. Kofni sadansaa walitti dhaabame 180 nu kenna. Asii gaa 90 qabna. Asii 90 qabna. 30 qabna. 180 guutuuf maal tafe? 60 tafe. Kanaafuu asitti 60 ta'a jechuudha. Inni hafe sun asii 60 ta'a. Kanaafuu angilii kan ishii kana jechuudha 60 ta'a jechuudha. In mathematics, the trigonometric function, also called circular function, angle function, are real function which relate an angle of the right angled triangle to ratio of two side lengths. Mathematics keessatti gaa the trigonometric function maal jedhameeti kan inni waamamu kan biroo maal jedhamee waamama? Circular function jedhamee waamama. Akkasumallee angle function jedhameeti kan inni waamamu jechuudha. Eenyu? Trigonometric function eenyu jedhamee waamama? Circular function kan biraa immoo jira angle function jedhamee waamama. Are real function which relate an angle of a right angle triangle to ratio of two side lengths. Ittaan sudhaan immoo exercise 4.5 argina. Video itaanuun waliin ilaala jechuudha. Exercise 4.5 aga sanaatti nagaa turaan isiniin jedha.